Harka fuuna daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show nagaan keenya kan jaalalaaf kan oromummaa bakka isin jirtan hundumaatti isin qaqqabu. Har'a sagantaa addaa kan hin qabadhee isiniif dhiyaadhe qopheessaan qophii kana ana Habtaamuu Labuu Qaanqee Show irraa har'a moo maal fidee dhufettanii gurra keessan qeenfattanii na dhaggeeffachuuf akka jirtan abdii guddaan qaba. Innis barreeffamaaf sagaleen wal makee Facebook irratti kan gallakkifame Paaltook irraa kan waraabame sagalee tokkoon daawwadhe. Sagalee kana daawwadhe namni hundumtuun waan itti amane hojjechuu, namni hundumtuun dhaaba barbaadetti amane dhaaba barbaadetti dhagaa guuruu mirga isaati. Nuti wanta kanarratti maa kana goota, maa asiin boota, maa kana dubbatte jennee namas qeequu hin dandeenyu. Sababiin isaa biyya dimokiraatiiti. Dhaaba fedhetti amanuu, dhaaba fedhe irratti dhagaa guuruu, dhaaba fedhe arrabsuu namni hin danda'a. Hamma dandeenyeen garuu nagaan Oromoota gidduutti akka bu'u yeroo hundumaa dalagaa keenya, mallattoo keenya, loogoo keenya inni guddaan kana. Haa ta'u garuu sagaleedhaan wanti waraabamee gallakkifame surraa kan hin qabne maqaa artistii Oromoo beekamaa hangafticha sabboonticha Milla Bakar Waareetiin kan barreessu gaazexeessaa artist Mootii Kolfaa Jaafar Alii ture. Barreeffamni achi jala jiru artisti Jaafar Alii waa'ee shanee adda bilisummaa Oromootiif qeerroo international supportii hecitii guddaa gadi baasee tattaraara jedha. Anis kana dhaggeeffachuuf gaafan banu sagalee Jaafar natti hin fakkaanne. Sababiin isaa sagalee Jaafar hin guddanne. Sagalee Jaafar hedduu beekna. Reediyoo Hararraa kaasee haga reediyoo Afaan Oromoo magaalaa Finfinnee asis gara Noorwee ergi dhufe sagalee isaa gaaffiif deebii ni godhe. Yeroo baay'ee waan dhaggeeffannuuf sagaleen Jaafar Alii yoomiyyuu nuuf keessummaa miti. Haa ta'u garuu maqaa Jaafariin gargaaramuun maaliif barbaachise? Wanti kun anumatu sagalee Jaafar irraanfate moo Jaafarumatu kana godhe waan jedhuuf gara Jaafaritti bilbile Noorweetti bilbiluuf an dirqame. Bilbila koo ol fuudheen Jaafaritti yeroon qalawu akka tasaa ta'e Jaafar ergii Noorwee irraa gara UK Londonitti deeme baatii tokko guute naan jedhan. Bilbila isaa achiis argachuudhaaf tattaaffii godhe keessaan argadhe. Jaafarii nagaa wal gaafan akkam waan amma maqaa keetiin deemaa jiru kun dhugumas immoo namatu maqaa keetiin daldalaa jira jedheen gaafadhe. Jaafar baay'ee rifate. Kunis yakka. Sababiin isaa maqaa artistii Oromoo tokkoon waan hin taane maxxansuun, maqaa artistii Oromoo tokkoon waan fedhan dubbatanii Jaafar Alii akkas jedha yommuu jedhan baay'ee nama gaddisiisa. Sababiin isaa obbuuseen bakka koo sana of ilaale nama fedhe yoo ta'u maqaa namaatti gargaaramu maaliif barbaachise? Namni waan barbaade dubbachuu, waan barbaade gallakkisuu, waan barbaade deeggaree, waan barbaade balaaleffachuu danda'a. Garuu maqaa namaa xureessuun yakka. Kanaaf gara Jaafaritti bilbilee turtiin keessan nu waliin Qaanqee Show. Ni milkoofna yoo nu gamtaan jiraanne, yoo nu gamtaan jiraanne, yoo tokkummaan qabsoofne. Ni milkoofna yoo nu gamtaan jiraanne, yoo nu gamtaan jiraanne, yoo gootummaan jabaanne. Waamicha harmee ayyaa hundaan dhageessisuu kiyyaa, nattirmadaa jettiyaan maantiyaa. Akumachu namu andandaya, lubu warega kenne anitiya, lubu warega kenne anitiya. Hello, Jaafar akkam oolte? Akkam nagaa? Ana Habtaamuu Labuu Qaanqee Show irraan si bilbila. Galatoomii Habtaamuu baganaa bilbilte. Yeroo baay'ee ati gaaffii nama gaafatta har'a kan si gaafatu dhufe akkam jetta? Gaariidha. Egaa Jaafari akkuma beekame Qaanqeen Show dalagaan see kana jedhee waan si ibsu hin qabu waanumatti argaa jirtudha. Keessattiyyuu dhimma artistoota Oromootiif haala yeroo ammaa kana Oromoon biyya keessaa qabu hundumaa irratti gadi fageenyaan hojjenna. Haa ta'u garuu gidduu kana sagalee viidiyoodhaan audioodhaan waraabamee jalatti immoo maqaa kee barreeffamee jiru mata dureen isaa akkana jedha. Artisti Jaafar Alii waa'ee qeerroo international supportiif shanee adda bilisummaa Oromoo hicitii jiru gadi baase maal jedha waan jedha jirutu iddoo baay'eetti barreeffamee jira. Waan dhuguma wanti kun Jaafar ani yoo man saalfadha gammoon si gaafa mee wanti kun dhuguma sagalee makeetii moo namatu maqaa keetti gargaaramaa jira? Gaariidha. Hunda dura Qaanqee Show ta'ee ati Habtaamuu dhimma kanaaf barbaaddee naa bilbiluu keetiif galatoomii siin Jaafar yaade dura siin galatoomfachuu barbaada. Ittaansee jalqabumarraa wanni kun wanni mirkaneessuu barbaadu kijiba
ana miti an kanan goone an nama akkas godhuu si miti. Kanarraa gaafnee waan biraa ta'uu dandeenya sun namni sun ana miti nama gadhee wayiti hanga sagalee tana amma waraabuuf naa bilbiltutti an waan sanillee nagarre hin dhageenye maaliif dukana gara ji'a tokko as biyya Ingiriz Londoniin jira hojii wayitii fi social media jalas deemaan jiru kanaaf na fakkaata hin agarre ammoo namni gariin kalee karra naa bilbilanii Norweerraa Asmaraarrallee waan kana gaafatanii jiranii hedduun gadde ati immoo naa bilbiluun gadda hiyyeessan kan fayyisu ta'a hundumaafuu alla magan galatoomii baganaa bilbilte wanni kun kijiba anaa miti nama gadhee wayiti eenyu akka ta'e sin beeku kana sammuun isaa isa haa gaafatu ummanni Oromoo immoo sagalee kiyya waan beekuuf namni hedduun kan dogoggoru natti hin fakkaattu. Gochisaa immoo waan nama gaddisiisaati. Bara kana keessatti bara teknooloojii bara qaroomaa bara odeeffannoo kana keessatti jala deemuu ni danda'ama waan akkasii gadhee akkasii hojjechuun wallaalarraa doofummaarraa hammaddu na fakkaata. Kanaafuu namni kun gadhee qofa osoo hin ta'in doofaadhaasi kanaanin jalamuu barbaada. Tola hedduu galatoomi Jaafar egaa akkuma beekame ana jalqabuman sagalecha gaafa naggeeffadhe sagalee kee akka gaariittan beekatti nan guddadde wanta ta'eef egaa sagalee kee Oromoon wallaale hin jiru warrooti umurii keenya keessa galanii hedduun sagalee kee ni beeka sagalee kana gaafa naggeeffadhe barreeffamicha immoo arge dhuguma Jaafartu kan dubbate jedhe wanta jedhee fudhadhuun qabu garuu maaliif kun ta'a wanta jedhe baay'ee natti dhaga'amee tutuuti hin beekinsi booda wanti biraan dalagamaa jira waan ta'eef anis gama keetti bilbiluudhaaf dirqame afaanuma saaraa dhageenya sagalee kee immoo gara uummataatti fida jedheetiin gara sitti bilbiluudhaaf dirqame hedduu galatoomi. Gaariidha haalaan gaariidha ani artistoota Oromootiif kabajaa guddaan qaba xiqqaarraa hanga guddaadhaatti jaarmayoota Oromootiif kabajaaf ulfina guddaan qaba kan bakka fedhe jirutti warra gartee diinummaa Oromoo irratti hojjetan waan hin ta'in namootuma qabsoo Oromoodhaatiif jaarmayootuma qabsoo Oromoodhaatiif qoodatu gumaachaadhaa turan kabajaa guddaadhaan qabaaf. Shani adda bilisummaa Oromootiif dabalatee jaarmayoota karaa nagaan sosso'anii fi karaa eeganootti sosso'an hundumaafuu qabsoon bar ammaan tana qeeroon kaaftatuun bu'aa qabsoo jara saniiti. Namni gaafa tokko dhaqee gaaran bulin osooniin qeeqajeellee namni guyyaa tokko dhaqee dhagaan boraafatin an shani adda bilisummaa Oromoo qeequ arrabsuudhiisi qeequudhaaf mooraalii akkasiin qabu gahoomina akkasiin qabu. Qoonni kiyya maali qabsoo isaan gumaachaniin firii arkame kana hanga danda'ametti deeggaruudhaaf qooda gama kiyyaa gumaachuu qofa. Kana dhugaan jiru namni hundi jaarmaan nuti perfect jechuudha miti. Kana takkaas hin jenne anis hin jiru jaarmaan illee nuti perfect jedhanii jaaniin beekan. Ammoo wanni nuti beekuu qabnu akka dhaloota Oromoodhaatti wanni ammaan tana hojjetamaa jiru sochiin ammaan tana jiru injifannoon ammaan tana mul'atu qabsoo bu'aa qabsoo jarataniiti. Kanaaf ani nama qabsoo Oromoodhaatiif kabajaa fi ulfina guddaa qabu tokko. Kanaaf dhaaba Oromoo bifa saniin nama beesu miti nama kabaju. Nama bu'aa qabsoo saniitiif itti tajaajilamu hanga dandee gargaaree dhalootaaf dabarsuudhaaf irratti hojjetu malee Jaafar Alii nama akkasiiti miti. Artistoota laalichiseetis artistoota keenya hundaaf kabajaadhaan qaba. Saaliyaa Saamiitis kabajaa fi jaalala guddaadhaan qaba. Kanneen biraas hundatti ammoo gaafa artistoonni lama wal lolan gaafa jaarmoonni lama wal qeeqan kan iddoo seenee nama akkas godhuu miti ani yoo artistoonni keenya wal lolan danda'u araarsuu dadhabbaadhu ija mirgaa ija bitaa taa'ee laalee nama usuun waan takka illee godhuu hin dandeenye. Waan akkasii waan gadee akkasii keessa Jaafar nama galuu miti hanqi wayyaa uummanni Oromoo na beekanii abbaan fedhee waan fedhe jees na beekaa sagalee kiyyaas ni beekanii. Osoo nama maqaa qofaan beekamu kan sagaleedhaan hin beekamne hedduutu gorsuu danda'a. Biyya keessatti jenereeshinii ammaa kan yoo ta'e malee namni sadarkaa umurii biyyaa jiru kun ni beeka. Kanaaf dandamataan qaba jechuu barbaadeeti. Jaafar keenya anatuun si wajjinaase waan baay'ee haasofna waa'ee keerraayis waan dubbannu gara fuula duraatti bal'inaan ni qabaanna. Har'a garuu sababii isee maqaa keetiin alaa daldalamaa jiru kanan gama keetti fide aniifati immoo guyyaa biraa sagantaa biraatti wajjin wal deebina
baay'een kan dursi jaalladhuuf si kabaju caalaa daranan amma itti naacimee jira. Sababiin isaas fedhii kee ta'e gara qaanqee showutti dhufte iyya manaa laattee na wajjin gaaffiif deebii gabaabduu kana gochuu keetti hedduun si galateeffadha. Horeen obuli. Galatni kee badin Habtaamuu Lammii jiraadhuna. Sahara wala bumanuka kulli sabili sumaka lechoro bota zikopa wala bumati yakindalaka Sahara wala bumanuka kulli sabili sumaka lechoro bota zikopa wala bumati yakindalaka Sahara wala bumanuka kulli sabili sumaka lechoro bota zikopa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee show gara viidiyoo kan sagalee audio gallakkifame kana xiqqoos ni bana. Toronto yoo fudhanne garbii beekuun ooltan itti gaafatamaa qeeroo Torontooti. Obboleettii isaa taatu dumaashii isaa taatu itti gaafatamtuu dubartoota Torontoodha. Itti gaafatamtuu qeeroodhaati. Garbiin gaa arraan tana yeroo amma dhaabbannu ji'a jahan kana keessatti umriin isa qeeroo gootuus hin jirtu. Sagantaan isa qeeroo taasistuus hin jirtu. Shanee keessaa bee qeeroodhatti gizeen inni daamuus hin jirtu jechuudha. Tole. Keessattiyyuu ilmaan Oromoo artistoonni Oromoo obbo Garbii Nuuree kan wallaale jira jedheen fudhadhu. Keessatti warra biyya keessa jiraniif biyya alaa. Obbo Garbiin umrii isaanii guutuu qabsoo Oromoo keessatti nama fixanidha. Obbo Garbiin artistiin Oromoo gaafa beela'u kan duukaa beela'u kan dhukkubsate kan wallaanu. Horii kiisa isaa keessaatiin artistoota Oromoo wallaanuun kan beekame. Nama biyya keessaa artistoonni yeroo baay'ee yeroo rakkatan yeroo beela'an kan itti hiyyatan kan itti himatan obbo Garbii Nuureeti. Maqaan obbo Garbii kunis dhaamuu isaatiif gara obbo Garbiitti bilbile. Harka fuune obbo Garbii akkam oolte? Akkam naguma nagaa jirtu kun Habtaamuu Lammii qaanqee showuu irraa akkam? Habtaamuu akkam nagaa fayyaa? Nagaa galata Rabbii waan asi bilbilee fi gaaffii gabaabduu tokko gochuu dandeema akkam maalitti fakkaata? Dhumaa rakkoon jiru. Tole an kan na dibu obbo Garbii isinoo nama guddaadha yoomii kaataniiti kan qeerroo itti gaafatamaa kanadhaa kan taatan. Itti gaafatamaa kanadhaa ka qeerroodha ani hin beeku dhugaa waanuma alaa jira hunda gahee namumaattu anallee natti himee akkas jedhan dubbatan jedhaniiti. Dhugumaan qeerrolee ka'uullee hin danda'u garuu yeroo isaan sagantaa naannoo kanatti qabaachaa turan jechuun waan hin danda'uun isaan bira dhaabbachaa ture isaan gargaaraa ture yoo gaasanumarraa ka'ee kan jedhamu taate hin beeku malee warreen miseensonni yookaan immoo warreen qeerroodhaa kan koree naannoo kana jirtu isaan illee dubbisuu dandeessaadha. Ani isaan keessan jiru. Ani immoo isinii wajjin obbo Garbii wajjin kan wal agarre bara 2001 kaasee hagamma 2016 kanatti yeroo hundumaa gaafa qophiin hawaasaa kan dhaabaa kan maalii qophiin hundumaa jiru nama waltajjii qindeessee dudduuba dhaabbatee sa'aatii yeroo namni taa'ee bashannanooti yeroo hundumaa hojii hojjedha numan argaa. Amma immoo maqaa artistii Jaafar Aliitu godhee saaxila baase jedhamee maqaan isaa irratti barreeffame sagalee gallakkifame tokko irratti obbo Garbii Nuuree nama guddaanii qeerroo ta'uu kan hin dandeenye qeerroo bakka bu'ee jira Kanaadaa jedhama. Wantichi akka dhugaan ta'e nan beeka garuu uummanni Oromoo warri hin beekne immoo akka kan adda baafatanii finaanis qaanqeen showun gara keetti bilbiluuf dirqame obbo Garbii.
fayyaa ta'e anillee ijoollee qeerroo isaatuun qaba malee dhuguma akkuma isaan jansan qeerroo ta'ullee hin danda'u. Garuu immoo qabsoo bilisummaa Oromoo kan qarummaa fedheenuu godhame egaa namni Oromoo martinuu deeggaruu danda'a. Jechuun kan barbaadu jechuudha. Anis isaan kana akkuma atu jettee yeroo hawaasni waa qabaatu even jaarmoonni adda addaa yeroo waa qabaatanii kara danda'u namni waan danda'u kontribuutii nan godhaa jechuudha. Keessattuu waan ittiin haasa'an meeshaa muuziqaa maaloo kireessuudhaan yoo sanumarraa ka'ee kan dubbatamu taate malee koreen keessattuu ka Torontoodhaa ka'eef dandeesse qabde. Ka Kanaadaa gaa jiraachuu isaatuun barbaadne gammatti. Kan immoo Torontoo sanillee yoo jedhan of course koreen as ni jirti. Yoo maqaan gaa wal dha'een beeku malee ani akkuma atu jette akkuma isaanuu jaansan keessallee jiraachuullee hin danda'u. Dura taa'allee ta'uu hin danda'u jechuudha. Tole kan biraan muka kan kee kanaan hatamu obboleettiin isaa immoo barreessituudhaan an jedhan obboleettii nama tokkoon beekanichi kan jirtu nama seeniyuu nama hangafa keeti kan biraan kan obboleettiin kee kan barreessituu jedhan achi. Lakki obboleettiin koo kan qeerroo keessa jirtu kan hin beeku hin jirtu as hin beeku yoo bakka biratti ta'e maaliif obbola baay'een qaba. Asitti garuu hin jirtu kan barreessituu jedhan asitti barreessituu. I think atillee numa beektanti fakkaata. Nan beeke. Maybe isillee dubbisuu dandeessa yeroo kana hojii jirti. Egaa kana kan jiru. Tole garbe baay'ee sin qabu hojii irraanti qabee hedduu galatoof dirqamee. Tole hedduu fayyaa ta'e silaa akkuma beekamutti wanni hedduun haaraa miti. Abaa'ottis bobba'uun yoo ta'e wama sochii godhamu mara irratti bobba'uun haaraa miti kun waanuma waggaa 20-30 as ga'e. Maybe namoota tokkoof ijoollee amma lafaa kaatu haaraa ta'uu danda'a malee inni kan kanaa oliitis namoota naa ol qabsoo kanaaf gumaacha kennan irratti illee ololli gurguddaa deemaa jira jechuudha. Kanaaf hedduu nama yaachisu jechuuf hin jee waa maraafuu hedduu galatoomni abboomsamu. Garbi anillee hedduun si galateef. Galatoomni fayyaa ta'e inni ittuma fufamaa akkaatu jettee ittuma fufna inni hamma gartee Oromiyaan bilisumtutti qabsoon itti fufti egaa galatoomni fayyaa ta'e. Madaa kaleessaa irratti allas dabalame onnee koo macheesse sammuu koo maraachisaa iteetan boo'ee jalliseanii maali yakkisaanii mee maali yakkisaanii. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqeeshoom sagantaan keenya itti fufa gara Torontoo Kanaadaatti bilbile dura ta'aa qeerroo magaalaa Torontoo kan taate yeroof argachuu hin dandeenye sababiinsaa bakka hojii jirti itti aanaan argadhe dargaggeessa obsa nagaa oltee jedheen haasaa koo eegalee turtii gaariin wajjin. Nagaa fayyaa galata rabbi. Kun abtaamuu lamuuti qaanqeeshoo irraa gaasiif deebii xiqqoo tokkoon sii gochuu barbaade. Umaa rakkoon qaba. Tole hedduu galatoomii obsa. Ati gaheen kee maanni qeerrootti keessatti? An qeerroo keessatti gaheen kiyya itti aanaa dura teessuuti. Haala yeroo ammaa deemaa jiru ibsa quba qabda natti fakkaata. Ati immoo itti aanaa qeerroo naannoo Torontooti wanta amma deemaa jiru kana mee akkamittiin quba qabda wanti dhuguma garbiitu Torontoo keessaa qeerroo dura ta'aa geggeessaa jiran jedhamu kun hammam dhugaadha? Kun soba dhugarraa fagaateedha. Ayyee. Waan gara yeroo barbaadu yeroo haajaa hawaasaa feenetti warra hawaasa keessa jiran koree hawaasa keessa jirtu hunda yeroo itti dhimma baanu jira malee wanni isaan achirratti isaan nu gargaaran hin jiru. Yeroo hawaasa mana hawaasa fayyadamuu feenu yeroo waamicha hawaasaa barbaannee yeroo gumaacha maallaqaa barbaannu waan akkanaatiin hawaasni koreen hawaasaa hundi nu bira ni dhaabbata. Koreen hawaasa magaalaa Torontoo duniyaala wanti garbiitutu gaafatamaa qeerrooti maal an kun kijiba dhugarraa hedduu fagaatee jira. Hammuma lafaa ol jira hammuma jabaachuu jira. Hammuma wanti biyyaa sun nu dhagaamtee socho'uu jirra. Garuu yeroo gabaabduu sana keessatti wanni akkanaati dirqamumaa qabsoo keessanii dubbii nu jechuun numa jirti.
yeroo sila wannummaan akkanaatu amma idduba humna akkasii horanne idduba nu harkisuu irra geessallee hin jirtu yeroo amma immoo lafa alkaa'u jiru jechuun ni danda'ama. Yaalaa tokko kana keessa akkasitti qeerroon akkasitti heddummaatee wanti illee hin jiru gara guddaan isaanii namoota gurguddaadha. Kanaafuu ammuma lafa alkaanaa jireeti waan dilasee akkasitti yeroo kana keessatti wanti nu dubbullee miti. Garuu gawaanuma fedheefuu haa taatu ololaata kanaan qabsoon idduuwwan harkifattumaa hin ta'an. Hanga dandeettii kulma dura oofnaa jireetii yaada. Hedduu galatoomi obsa maanniga waan kun waanuma jirudha gaafa hojii eegalte ololli numa jiraata. Immoo dargaggoonni ani waan dhaamsan isin dhaamu akka Habtaamuu Lamuu yookaan akka Qaanqee Showutti jabaadhaa wanti deemaa jiru kun haamilee keessaniin kutinaa isinii iji keessanii fi kaayyoon keessan uummata keenya biyya keessaa rakkachaa jiru ilaalu isaa olola intarneetii keessaa dhiisaatii dalagaa keessan itti fufaa jira. Hedduu galatoomii dhaamsa qabdu immoo daqiiqaa muraasaaf sii kennuu hin danda'u. Okay. Dhaamsi nan qabu warri olola ajoo dubbii addan baafannee ooftanii akka Oromoo miidhi jirtanii takkatti haasanii dhagaamtu dhiini ijoollee yaa'u jiru ijoolleen achi hidhaa keessa jirtu kan nuti beeknee fi kan nuti beekne kan namni beekuu fi kan namni hin beekne miskiina meeqa haararraa fuudhanii hidhu jiran sun dhiini ijoollee sun haasanii dhagaamu. Deebi'ee wallaahi waa hundaa ol tokkummaan keenyaan yaachisuun jira. Itti aanee ammaas nuti waanuma fadheenu innawaa lubbuu keenyallee yoo nu jeesuuf nu barbaadaa dhufan qabsoo kanarraa wanni guddisuuba takkan tan deebistu takkallee hin jirtu. Dhiigee isaanii dhiitisanii miti dhiiga keenyaa fi olola keenya dantaa keenya keessa oofnu keessa hin jirru. Kanaafuu qabsoon hojjuuwwan deebitu wallaahi. Hanga bilisummaa agarruu wanni fuuldura nuti ibsaa akka hin jiru bilisummaa harkuunis dhiyoodha. Jabaadhaadhaan jaan. Hedduu galatoomi obsaa guyyaa biraa immoo sagantaa biraatiin walitti deebinaa horii bulii. Atilleen galatoomi Habtaamu. Malana hima maladabe jaware seri uma cabe dugaan soban ulalame ni hami bare ekera mata namni soba bare nishana dafata namni qalbi hiru du'aatti dhaadata namni seenaan beekne haadha gurgurata baha malee biiftuun dhihaan bahu duras malee dhugaa dhabuun ta'u namni kaayyoo waraanamee toksa bishaanillee humnaan dhagaa cabsa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show sagantaa keenya kanatti gammadaa bu'aaraa akka jirtan shakkii tokko hin qabu. Egaa warroota dubbataman warroota maqaan dhahame warroota achi keessatti godhame hundumaa dubbifneerra. Gara dhimmi isaa ilaallatu nama waan kana paaltookii keessatti dubbate barbaacha meeqaan bira gaadhe obbo Angaasaa Abiraam magaalaa Kaalgaarii jiraatu. Obbo Angaasaattiin bilbiladhe yeroo 4 bilbilee 5ffaa irratti narraa kaasan eenyu ana Habtaamuu Lamuuti. Habtaamuu nagaadha. Nagaa galata Rabbii. Haasaaleen gadda paaltookii keessatti gootan irratti gaaffiif deebii xiqqoo seesnii gochuu barbaadennan. Obbo Angaasaan amma biiziidha sa'a 2 booda naa bilbilnaan jedhan. Har'a gallakkisuun barbaada namootaan dubbisuu barbaadu cufa dubbiseera jedheen anis egaa qeerroo international groupiin kun yoo badeeda jiraatanii uummatatti fidu shaneen jedhamee balaaleffatamaa kun jirus uummatatti fiduun anis dirqama miidiyaan qabu keessaa waan tokko kanaafan jedhota kana dubbisaa jira. Gaafan kana dubbisu qeerroo bakka bu'ee shanee bakka bu'ee utuu hin taane Qaanqee Showuun bakka bu'eeti. Obbo Angaasaan daqiiqaa 30 booddee bilbila kurraa qaararratti godhan.
naa bilbilan se'ee utaalee bilbila koontala korkaa fuudhee gaafa ilaalu ergaa na barreessan akkana jedhan habtaamuu keenya dhiifama ani sin kabajaa akka oromoo tokkootti afeerraa naa gooteef galatoomi garuu ani hoogganaa siyaasaatii miti dhiyaachuuf illee fedha qabaadhullee ammaaf hojiin na baay'ata yeroo hin qabu haasawaa koo yoo feete paaltookii gubbaatti itti fufaa isa achirratti ordofii ani uummata qaama komatamaa jiru itti bilbilii dubbisii anaan nan dubbisin jechuudha. Anoo ammas abdiin kutanne ergiin ergichas dubbifadhee booddee sa'a lamaan koo guuteen akkuma duraan jedhan bilbile gara obboon Gaasaatti maal jedha laata? Call has been forwarded to an automatic voice messaging system. Hangasa Ibrahim. Is not available. Sorry. Ergaas kaa'uu hin dandeenye bilbilli isaanis guute. Horaa bulaa obboon Gaasaa akkuma sinaa jettan namoota komataman bilbilee dubbiseera. Warroota maqaan dhahamee achi keessatti viidiyoo keessatti argeetti nama 2-3 bilbilee haasofsiiseera. Egaa hundumaasaa uummata Oromoo duran dhaafa. Uummanni Oromoo irratti murteeffata. Uummanni Oromoo isa gantuu ta'e gantuu, isa sabboonaa ta'e sabboonaa jechuun mirga isaati. Hangama kootiin eenyuun iyyuu qeequ. Waan dhokate garuu uummatatti fiduun dirqama lammummaan irra jiruun ba'aa jira. Qaanqeen shawuu qeerroos shanee jedhamus bakka buutee miti qaanqeen shawuu ilmaan Oromoo bakka buutee dubbatti. Hundumaasaa deebiisaa hundumaa uummata Oromoo fannisaa uummata Oromoo amurteeffatu. Galatoomaa waan nu dhaggeeffattaniif sagantaan keenya guyyaa biraan hamma walitti deebinutti nagaan nuuf jiraadha. Injifannoon ilmaan Oromoof. Ekera hamata amne soba bare nishan halafata amne qalbi hirru du'ati dadata amne senam begne ada kukurata